Ahmad Fakkiidha nama Oromummaa kanarra sabboonummaa qabu. Garuu ka akka garadaa kana biddatti qabanii qeerraa buqqisanii midhaan isaanii bidda qaban. Jimmatti sin agarre Harargeellee agarre. Harargeen maaliif nagaa qabaatsaa kanatti? Abaa'oo jedhee namni Harargee keessa nama ajjeesu hin jiru. Maqaa abaa'oo shanee ama mootummaan jedhuun kanaan namni lubbuu hoggansaa ajjeesu hin jiru Harargee keessa. Jimma maaliif akammaa nagaa qabdi? Jimmaan keessa ani abaa'oodhaa hoggansa abaa'ooti ati ergamtuu mootummaati jedhee namni nama ajjeesu Jimmaan keessa nam tokko hin jiru. Baalee yoo fudhatte ani hoggansa mootummaati ati basaastuudha jedhee Baalee keessatti namni hoggansa tokko ajjeesu hin jiru. Arsii keessatti garuu ani nama meeqa siilaa kaayoo barbaachisaa taate. Nama meeqa jechuun hoggansa mootummaa Arsii kana keessatti nama dhume. Nama dhume siin jaabar. Nama ati basaastu ergamtuu mootummaati jedhee warri waraana adda bilisummaa Oromoo kun bakka argatu tarkaanfii irra fudhatu. Isa kana akka ka'e mootummaan waraana gaafa achitti bobbaasu uummata nagaallee walitti qabee aarsaa isa kafalchiisa jechuudha. Gatii kanaaf jecha isiin ansitti mutuun isii dhugaati. Ani biizinasa takka isinirratti hin dalagadhu. Warri OMN biizinasa dalagan. Warroonni akka iskeel gabbisaa jarri gaazexeessitoota yookaan profeesaroota Tigreeti. Waggaa lama caalan jarri. Iskeel gabbisaa faati akka qabsoo Oromoo keessaa bayan. Waanuma isaa waan Oromoo dubbataniif unaangaloon. Jarri kun isteellingiin birri kafalaa fi I don't know toluma akkana fidee galgala kanama waa'ee Oromoo waan hin taane jibbiinsa Oromoo irratti haasofsiisa waan hin jaraan agalaa hin jiru. Warra akka iskeel gabbisaa qaata uummata Oromoo keessaa bayan jarri. Namni Oromoo raaquu qabu akka sa'aatii kanatti tokkochi jiru Jawariin qofa. Barreeffama Jawar laalame. Falli jiru tokkochi gad taa'anii mari'achuudha. Yoo mariin jiraachuu baatee araarri bu'uu baate ni boota akkanumatti booyaa jiraattaa siin jedhe Jawar Muhammad. Isiin jirtu tanu. Ibsi kaafaa on baasellee baay'ee bareedaadha. Mootummaan warroota kanarratti akka tarkaanfii fudhatuu fi badiin mootummaan dalagallee hubachiisee ibsa baase kafaa'uun. Namoonni biraa ammoo ani naagaluu dide ummata salaalee akkanatti jiru kana keessa ta'anii waa waggaa sadii dura Abiyyiin dubbate ummata Oromoo irratti propaganda dalaguu barbaada. Maal jechuudha beetanii Oromoo kanaan mallee adda qooduudha. Injiinar kara deema qeerroo qarree yuunivarsiitii Oromiyaa hunda keessa ummata salaaleetiif hiriira baatan. Isin dhugumatti ijoollee sabaati. Isin dhugumatti ilmaan sabaati. Galatoomaa thank you jedhaanii ummata kiyya. Barattoota Oromoo fi injiinar kara deema galatoomii jedhanii Oromoo. Nama dhugaadhaan sabaaf quuqamu. Warra rakkoo saba kanaa dhaqee ijaan laalu warra gubata saba kanaa lubbuutti dhabu akka kara deemaa qeerroo Oromoo yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran Adaamarraa, Madda Walaabuurraa, Dirre Dawaarraa, Asoosaarraa, Finfinneerraa, Jimmarraa, Wallaggarraa ijoollee tanniini taankiyuu jedhiin abboo ijoollee sabaa gaafa haadha salaalee agartee harkisii akkana keettee duuti ummata keenyarra haa dhaabbattu stop jettee bar osoo nyaattee garaa hin qabne osoo jireenyi isaanii saqaayya'ee cinqaa meeqa keessa jiran. Qabsaa'ota dhugaa jechuun isaan kana. Abaa'oon har'a isin jettan garuu akkatti ija dunuunfatee ibsa baase. Faannoon mucaa salaaleetti hin qalleedhe abaa'oon. Iddee bataam itti haasa. Nama gaddisiisa. Wallaahi na gaddisiisa. Kanaaf jecha kutaalee rakkoon keessa jirtu itti hima abaa'otti. Itti hima abaa'otti duuti isinirraa afaan jiruun sodaatinaa isin ajjeesani. Maal taatan isin? Warri Oromoo ofiin jettan abaa'oon haka fedhe si ajjeesuun sodaatin itti himi. Itti du'aa jirta duuti kee kana caalan jiru ashhadu jedhii si ajjeesaa jiranii. Ka Arsii keessa jirtullee abaa'otti himi. Ka Salaalee keessa jirtu, Shawaa keessa jirtu, Wallagga keessa jirtullee itti himi abaa'otti. Yoo na bira teettee nagaa kiyya eeyde. Wayitii Abiyyiin dhufee waraana narra bobbaasu, wayita faannoon dhufee na ajjeesu yoo narraa ittisuu hin dandeenye naannoo kiyyaa deemi jeeyin. Waggaa jaha guutuu. Haati Salaalee ilma malee hafte mana isii malee hafte sarumaa irratti. Kophatti haftee bakka. Kophatti hafte. Bakka attima nu waliin dhaabbadhaa jedhanii warra waraana adda bilisummaa Oromoo jedhu kana nu biraan deeminaa jedhan nu waliin taa'a. Bakka nurraa ittisaa mootummaa. Itti dhukaasaa nurraa deebisa faannoo. Yookaan naannoo kanaa deemaa sababa keessaniin akka hin duune. Gaafa san mootummaa irratti iyyina mootummaa irra qabsoofdha jechuudha. Gaafa san mootummatti himna mootummaa dura dhaabbannaa jechuudha. Qeerroon Oromoo gabbaatee falmatte akkanatti falmanna. Kaleessallee ofii isaatii falmee Oromoon badii isarra jiru ofirraa kaase. Sigaltee dubbii nama. Kaleessa Oromoon gaafa Wallagga du'u Arsiin hin birmateefi. Gaafa Arsiin du'u Baalee birmateefi. Gaafa Jimma du'u Harargeen hin birmateefi. Har'a walii birmachuu dhabame. Maaliif? Sababa waraana kanaatiin. Ummata Oromoo irraa siqaa. Kophaa keessanitti deemaa boota'ii gimbaarii godhadhaa achitti haggala. Ummanni dhumaa rabboo isin gayaa bakka. Genoo ku yaale bikaffi.
isin gaya kana caalaa namni isin sodaatu jiru abbaa barbaadan ajjeesaa barbaadan xabbasaa Oromoo nagaa isaa hin kabachiifata. Hin kabachiifata dhugaa isinitti himaa. Bakka kamittuyyuu ummanni Oromoo du'a gaafa mootummaan ummata kana kallattiidhaan ajjeese kaleessa wayyaanee haga funyaanii hidhatte otoon sodaatiin osoo qiriita kan godhin ummanni Oromoo diratii isaa harka qullaa itti kennee lubbuu isaa aarsaa kafalee du'ee dhangalaasee dhiiga isaa lafarra lolaasee injifate wayyaanee. Har'a garuu namni akka tokkummaan Oromoo hin jiraanne godhe isin warra nuti abaa'oodha. Bilisummaa takka nuuf fiduu hin dandeessan. Bilisummaa takka nuuf fiduu hin dandeessan. Wanni isin gaafa nuti akkattiin uummata keessa jirtan keessa bayaa. Bayaa biduu baalaa keessa. Bayaa uummata baalaa keessa. Bayaa uummata collee keessa. Bayaa gadhiisaa uummata arsii keessa. Deebi'aa bakka dhuftanitti. Uummata arsii keessa bayaa. Uummanni kun akka kaleessaatti deebi'ee jireenya isaa jiraatu. Arsii baalee addaan kuttanii. Bayaa keessa. Bayaa bakka agarree irraa bilisummaa keessa. Bayaa uummata arsii keessa. Salaalee illee gadhiisaa bayaa. Mee mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana akka bu'aan buufne argitan. Mootummaan gama kaaniin isin sodaate gama kaaniin yoo mootummaan waa gateeru achitti qabu gootanii dafa xaayettanii kaan jettanii kama bilisummaan finne kama rakkinna uummata raambisuu hin dandeenye dafa xaa wiggaa maarree wiggaa jettanii qacaw uummanni si qaayimee qarge. Sinii galaami dhugaa jirtu walitti himna. Yoo ammoo dandeenya humna qabna dandeettii qabna ka jettan taate waytii waraanni isin dhufu ummata biraa dhaabbadhaa difeensi godha. Ummata san waliin du'a. Ummata wajjin dhaabbadhaa ummata waliin du'a. Rakkoo kaasanii ummata biraa dheessuun hin barbaachisu. Ani har'a nagaa malee lola labsuu dhageeffadhu. Haati salaalee osoo boottu arsii keessatti midhaan ummanni galfataa jiru osoo biddaan gubatu osoo haati salaalee ilma isii maatii isii guutuu dhabdee dhagaa lamaan jidduu raftu qe'ee isii irraa kaatee gaara keessatti akka jaldeessaa akka qamalee gaara keessa dhiibamtee qe'ee irraa baatee isiin gaara keessa ciistu ani mallaqa isii ergee qabsaa isiin jedhu takka illee hin qabu. Akka uummata Oromootitti gabrummaa tokkummaadhaan yoon kaane gabrummaan nurraan kaatu. Qawween isin amma ittiin deemtan kun dararaa uummata Oromoo baay'isa malee bu'aa takka uummata Oromoo kanaan fidu. Warroonni fakkeessitoonni viidiyoo kaleessaa fiddanii bizinasa yuutuubii mallaqa ittiin uummata shaqqaluudhaaf olii gad garana ooftan isin diraamaan keessan isin baannanameera. Amma booda uummanni Oromoo isin dhagahu hin jiru. Isin nama biriif hojjechaa jirtan malee Oromoof hojjechaa hin jirtan. Oromoodhaaf ka hojjettu imimmaan haadha salaalee sallaala bakka geessitan nu geessa jettee bara. Haati sun maasitti hin dhagaamin. Shira xaxuu barbaaddaan mallee. Shirri keessan garuu bu'aallee hin qabu waan ajaa'ibu kana bara. Shira xaxxanii humna hin qabdan. Waan uummata kanaa gootan takka hin qabdan osoo har'a uummanni Oromoo birrii walitti qabee isin kenne. Ummata salaalee biraan ga'uu hin dandeessan. Namni humna ganaa hin qabne namni waan takka harkaa hin qabne akkamiin nama tuffata isin. Abiyyiin Ahmad isin tuffatan. Sa'aatii takkatti raayyaa ittisa biyyaatti gadhiisee addaan dhahee gubbaaf jalaan itti gadhiisee jechuu xayyaara yookaan dirooniidhaan wuub godhee karaa banee fi ummata salaalee bira deeggarsa nama hatattamaan ga'uu danda'u. Ati maal harkaa qabda? Maal harkaa qabdaati? Kijibdu. Homma takka harkaan qabdan ofii lafa guuttan, lafa dhiphisu. Ummata salaalee waan nyaataa geessuuf hin dandeessan. Ani faaktii sitti hima bara. Ani ummata Oromootiif dhugaa dubbadha. Na jibbitus, na jaalattus akkanumatti beekaman. Waan itti amanen dubbadha. Kara deemaa yoo taate goota, jegna, eenyu caalaa iyyuu saba kana jaalata. Haa caaluu hundeessaati. Hin tuqinaa mootummaan kara deemaa. Kara deemaan isin hin tuqine, kara deemaan tuqinaa warri mootummaa. Dhiisaa mucaa. Mucaan badii takka iyyuu hin qabu. Warra propagaandaa oofuun laalina. Itti dhiisa. Rakkinna jiru dubbate. Rakkinna uummanni salaalee mootummaa yoo dandeessan uummata Oromoo wajjin rakkoo jiru uummataa fura. Nuti waan dandeettii kennaa uummata salaalee qarqaaruuf qophiidha. Mootummaa faana taaneesi warra biyya alaa taa'ee kijiba oofu yuutuubii shakkalachuudhaaf ebaluu maarree uummata waa harkaan qabne qullaa wajjin miti. Warra karaa akkana godhee banee warra faannoo isin jettan kana gurra isaa keessa kabalee baasuu danda'u wajjin deemna jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo isin waliin jira warra mootummaa. Kanarratti Oromoon hundi waadaa galee jira. Barattoonni Oromoo hundi waadaa galtee jirti. Argitanii yuunivarsiitii keessatti hiriira geggeeffame. Kuni ragaadha.
Ummanni Oromoo keessaaf alaa waadaa seenee jira. Haadha salaalee biraa rakkina isii gira ga'e. Rakkina isii mudate. Darraa keessatti haadha booyaa jirtu qarqaaruudhaaf qophoodhanu. Garuu mootummaa wajjin taaneeti ani fakkeessu. Ani fakkeessaan barbaadu. Menneqinna anamni garaagara na menneqatu barbaadu. Dachiin nagaa qabdarralee nagaa jirti. Namni yoo ati waa dubbatte piippiidha siin jira. Ahmad bilisiginnaa dheeran. No. Abboleessu waan bilisiginnaa miti. Ani Itoophiyaa keessa hin jiraadhu. Ani biyya Faranjii keessa jiraadha. Nama halkanii guyyaa 24 sa'a dalagatee jiraatudha. Nama qarqaaru malee nama qarqaarsa barbaadu miti. Garuu shira kanaan dura xannee nuga. Haadhateennatu booyaa jira. Abiyyiin akkasiin jettan sanii miti. Abiyyiin waan kaleessaa irraa har'a kophaa jira. Oromoodhaaf waan baay'ee jijjiirama hojjetee jira. Faannoo isin irra jettan tana isin caalaa Abiyyiitu Oromoo irraa dha'aa jira har'as. Faannoo sa'a 24 4 kiiloo seenna jette namni mataa keessa isin propaganda keessan oofa yoo barbaadan miidiyaa Tigree dhaqaa yoo barbaadan miidiyaa Abashaa dhaqaa waan barbaadan haasaa nuti ummata keenya waliin jirra. Nuti aangoon barbaannu ummata Oromoo waliin jirranu saba kiyya waliin jiraan miidhama saba kiyyaa irratti saba kiyya faanaan dhaabbadhaan. Nama ummata kana bu'aa buusan dee Abiyyiin amma galgala kana faannoo rukutaara. Isin ammoo Abiyyiitu ummata darraa qaleettan. Kana dhaqa achumatti warra isin deeggaru warra akka keessanii ka miidhama ummata Oromoo ittiin dhagaamnetti hima nutti ni mina. Ibsa akkanaallee miidiyaa irratti Oromoodhaa baasuun uf salphisuudha isiniifu. Uf salphisuudha kun. Kanaaf jecha nama dhuunfaa takka jaalachuuf jecha ummata Oromoo haadha Oromoo boottu teettanii ilaaluun dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Kanaafi galatoomaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii hunda keessa jirtan ulfaadhaa kabajatu isiniin mala. Kabajatu isiniin mala haadha teessaniif sagalee taata. Barumsa keessan baradha. Har'a sanaan Oromoon gaafa itti jabaatte isinii namni Oromoo kaleessallee jijjiirama fide. Dhugaadhaani. Namni Oromoodhaa qabsaa'ee Oromoodhaa taaggalee wayyaalee maqaleetti galche isinii miti qeerroo. Isini abbaa biyyaati isin. Abbaa jijjiiramaati isin. Gootota Oromiyaati isin. Isiniin boonna malee nuti warra har'a duuti Oromoo haati Oromoo boottu warra gadda isiin qabne kanatti ittiin deemnu. Deeggarree kaleessa deeggarre har'a garuu dogoggora guddaa jira. Dogoggora wajjin dogoggoratti hin seennu. Kanaafi rakkinni uummata salaalee dhaabbachuu qaba. Nageenyi bu'uu qaba. Araara yoo barbaaddan araara godhaa. Yoo araara hin barbaannu jettan uummata keessaa baya. Mootummaan ammoo mootummaan gara deem jennuun hin qabnu. Faaktiin jiru kana Oromoo. Oromoon mootummaadhaan gara takka gara deem jennuun hin jirru. Mootummaan mootummaadha. Garuu qaama hidhatee jiru maqaa saba kanaatiin taaggala jedhu ummata kanaaf nagaa barbaadi siin jenna jechuudha. Ummata kana nagaa barbaadi yookaan ummata kanarraa bakka jirtu taa'ii ummata kanaaf ittisi jechuudha. Kanaafi lama filadhaa. Yookaan Abiyyi yookaan Jaalmarroo kan irra sii caalu filadhu. Hin boo'ina amma booda. Hin boo'ina. Nuti rakkina keessa yoo agarree obsuu hin dandeenyu. Garuu dhugaan ta'an irra sii hime tana. Biyya feete teettee kana dhageeffachaa jirtu. Oromiyaa keessa warri jirtan isin ilaala. Warra biyya alaa jiru dhiisa. Isaan yoo barbaadan bishaan ho'aa, yoo barbaadan bishaan qorraa, yoo barbaadan beergarii, yoo barbaadan burger kingii, yoo barbaadan maarree wanni isaan hin nyaanne hin jiru diyaaspooraan. Dhugaa sitti hima. Si garuu ka rakkina keessa jiru. Ka waan nyaatu hin qabne si. Ka qe'een irra gubachaa jirtu si. Ka ilmi irra ajjeefamaa jiru si. Wanti kun si fayyada ana caala. Lakkin barbaannu nu. Lakkin barbaannu yoo ka jettu taate. Assalaamu alaikum. Simatu jaalatee jechu. Akka rabbi si jiraattee jiraatta. Lakkin barbaannu yoo ka jettu taate dhugaa jirtu dubbadhu. Dikisho. Adeemo noonu.